Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addisee taanaatiin waliin tura. Ragaan qabeenya tarsiimoo bara ammaa fi utubaa birmadummaa ijaarsa mootummaa jabaatii jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ragaan qabeenya tarsiimoo bara ammaa fi utubaa birmadummaa ijaarsa mootummaa jabaatii jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yaa'ii fi egzibiishinii biyyaalessaa birmadummaa ragaatiin bilisummaa imaammataaf jedhu irratti argamuun imala birmadummaa ragaa istaatiksii Itoophiyaan galmeessistee dinqisiifataniiru. Ministeerri muummee ergaa dabarsanii ragaan qabeenya tarsiimoo bara ammaa fi utubaa birmadummaa ijaarsa mootummaa jabaa ta'uu ibsaniiru. Ragaan qaamaan irratti hirkatee fedhii biyyaalessaa milkeessuu waan hin dandeenyee fi bilisummaa imaammataa mirkaneessuu fi ragaa ofiin humna ofiin sassaabuu fi xiinxaluun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Ragaaleen namoota kumaatama hirmaachisuun walitti qabamuun hojiirra oolanii guddina biyyattii yeroo itti aanuuf ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa qabaachuu dubbataniiru. Gara fuula duraatti xiyyeeffannoon ragaa keenya bu'aalee lakkoofsaan ibsamu qofarratti otoo hin taane jijjiirama qabatamaa jireenya lammiilee fi namaa irratti xiyyeeffatu ta'uu akka qabu Dr. Abiy kan dhaaman torban kana keessa. Bu'uuraaleen misooma naannoo ollaatti hojjetamaa jiru hariiroo uummattootaa caalaatti cimsaa jira jedhanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Gamoon waajjira qindeessaa nageenyaa fi misooma waloo naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa magaalaa Asoosaatti ijaaramee eebbifame. Dabalatasaa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Gamoon waajjira qindeessaa nageenyaa fi misooma waloo naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa magaalaa Asoosaatti ijaaramee eebbifame. Hariiroo naannolee Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa gama nageenya waloo fi bu'uuraalee misoomaatiin jiru daran cimsuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirna eebbichaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin Itoophiyaan aarsaa hedduutiin bu'uura guddaa irratti kan dhaabbatte ta'uu eeruun qormaatilee hedduu mo'achuun badhaadhina hunda galeessa ijaaruu irratti argamti jechuun dubbataniiru. Naannolee sadeenitti dhimmoota addanuu godhan caalaa kan nu tokkoomsan ni heddummatu kan jedhan pirezidaanti Shimallis dogoggoroota kanaan dura turan sirreeffachaa fuula duratti ammoo inni tokko isa tokko deeggaree bira dhaabbatee jabeessee waliin Itoophiyaa badhaatee ijaaruu qabna jechuun dhaamaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadilii Hasan hariiroon uummattoota naannolee Beenishaangul Gumuz Oromiyaa fi Gaambeellaa har'a yookaan kaleessa kan jalqabame osoo hin taane waggoota dheeraa kan lakkoofsise ta'uu ibsaniiru. Uummattoonni kunneen bara durii kaasee daldalaan hidhata hawaasummaan fuudhaa fi heerumaan aadaa fi hariiroo dinagdeetiin baay'ee kan walitti hidhamanidhas jedhan. Pirezidaantii ittaanaan mootummaa naannoo Gaambeellaa Dr. Gatiliwaaq Roon naannoon Oromiyaa hariiroo naannolee cimsuuf hojiilee gama misoomaa waloo fi nageenya naannoo mirkaneessuuf hojjechaa jiruun naannolee biroof fakkeenya kan ta'udha jechuun kan ibsan torban kana keessa. Mariin waloo paartilee siyaasaa sirna diimokiraasii cimaa ijaaruu keessatti qooda guddaa qaba. Manni marii waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa yaa'ii idilee 14ffaa isaa Finfinneetti taa'eera. Dabalatasaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Manni marii waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa yaa'ii idilee isaa 14ffaa magaalaa Finfinneetti taa'eera. Yaa'icha irratti gabaasni raawwii hojii ji'ootan 10 dhiyaachuudhaan ciminaa fi hanqinaalee turan irratti mari'atameera. Walitti qabaan mana maree paartichaa obbo Salamoon Taaffasaa jala bultii filannoo kana irratti mariin kun dantaa biyyaa kabachiisuuf murteessaadha jedhan. Oromiyaa keessatti nagaa fi tasgabbiin akka mirkanaa'u olaantummaan seeraa akka kabajamuu fi walamantaan paartilee siyaasaa akka cimuuf hojjetamaa akka tures dubbataniiru. Filannoo waliigalaa torooffaa haqa qabeessa bilisaa fi fakkeenya dimokiraasii akka ta'uuf paartileen gahee isaanii akka bahaniif xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jira. Isameera milkaa'ina filannoo kanaaf taaksii foorsiin qooda fudhattoota adda addaa qabu sadarkaa biyyaa fi naannootti hundeessuun manni marichaa kilaastara 4 qoodamee hojjechaa jiraachuun ibsameera. Manni marichaa garaagarummaa ilaalchaa kabajuun dhimmoota biyyaalessaa irratti waltumsaa hojjechaa jiraachuusaa obbo Salamoon kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kana irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jechaa torban tibbana kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.